biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan hundumaaf bakka isin jirtan maratti nagaaf araarri waaqayyoo isin haa qaqqabu. Kun yeroos kadhannaa mo'aati. Kadhannaan mo'a akkuma beekamu torban sa'a kana dubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isinii qabachuudhaan kadhannaa bal'aa isinii godha. Harragaa na cinatti kan argaman lubii eebboofaa kunoo as jiru, hojjetaa wangeelaa Moo'isaafaa as jiru. Dubbii waaqayyoo keessaa kutaa macaafa qulqulluu keessaa seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa tokkorraa kaasnee dubbifanneeti kadhannaa keenya itti fufna. Innis akkas jedha, maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Abrahaam nama waggaa 99 yeroo ta'etti waaqayyo isatti mul'ate. Ani Ilshaadaayidha. Ilshaadaay jechuun waaqayyo isa hundumaa danda'u jechuudha. Anis kakuu koo anaaf si gidduu nan dhaaba. Hamma malees sin baay'isa jedheeniidha. Ulfinni, hoqubaan, saganni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Ameen. Maarree yaa saba waaqayyo galgala kana inni hundumaa danda'u Ilshaadaay inni ta'e Yesuus Kiristoos waan jireenya keetti ulfaate, waan gaa'ila keetti ulfaate, waan waajjira keetti ulfaate inni sirraa galagalchuu danda'u galgala kana sii jalqabeera. Maal sodaatte? Maal yaaddoofte? Waaqayyo galgala kana gatiitti keerraa waanjoo sana hin cabsa. Ati bilisa baata. Mee dammaqaa ijoollee keessanis ofii keessaniifis sirriitti of qopheessaatii kadhannaa galgala kana siniif ta'u. Yeroo kana amantiidhaan siniif kadhatamu garaa cabaadhaaf afura bullaadhaan miin wajjin kadhadhaa. Dukkanaaf rakkina mana kee naannee waaqayyo galgala kana hin galagalcha. Nagaan mana keef hin deebi'a. Amma kallattiidhaan lubni keenya lubni eebboonfaa kadhachuudhaan jalqabu itti fufanii hojjetaa wangeelaa ni kadhatu walirkaa fuunees ni kadhannaa. Meeqan keessantu qophaa'e galgala kana kallattii maangara isaaniittis hin dabarsa hin kadhanna waaqayyoon. Tole waaqayyoon kadhannu akkuma yeroo kaan isiniin jennu ijoollee keessan tasgabbeessaatii dubbii sagalee waaqayyoo asirraa darbu kana dhaggeeffadhaa. Kadhannaa kadhatamus dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffachuu duwwaamuu miti nu wajjin waaqayyoon kadhadhaa. Elshaadaay ani Elshaadaay dhade waaqayyo. Elshaadaay jechuun waaqayyo isa waan hundumaa gochuu danda'udha jedha. Waan namaaf hin danda'amne kan danda'u. Waaqayyo waan tokko siin jedha. Waaqayyo seera uumamaa jijjiiree si gargaara. Iddoo kana keessatti waaqayyo seera uumamaa jijjiire. Nama waggaa 99 waaqayyo mucaa godhattaa ittiin jedhe. Saaraan immoo nama waggaa 91ti. Warra kanaan waaqayyo an hundumaan danda'a Elshaadaay jedhe. Waaqayyo galgala kana gara mana kee dhufa. Elshaadaay ta'ee danda'a waan hundumaa ta'ee waan ati hin dandeenye si moosisuudhaaf akkasumas immoo seera uumamaa jijjiiree si gargaaruudhaaf yeroo waaqayyo si wajjin ta'u galaanni si dura dhaabatu yeroo waaqayyo gooftaan waa'ee keef ka'u dhagaatu bishaan baasa yeroo waaqayyo si wajjin ta'u gaaratu akka korbeessa hoolaa qulphisa hin baqata. Maaliif waaqayyootu natti dhufe jedha. Har'a galgala kana gaa waaqayyo gara mana keessanii, gara jireenya keessanii, gara fayyaa keessanii, gara eebba keessanii, gara gola keessanii hin dhufa waaqayyo. Mucaa keessatti boossuuf kana waaqayyo gooftaan hin jijjiira. Gara dhugaatti fida. Abbaa manaa keessatti boossuuf kana waaqayyo gooftaan hin geddara. Haadha manaa keessatti boossuuf kana waaqayyo gooftaan hin jijjiira. Waan haaraa godhe Elshaadaay. Elshaadaayidhaati. Ati hundumaa dandeessa. Biyya lafaa kana keessatti gooftaa hundumaan danda'a jedhee mootiin dhaadate tokkoyyuu hin jiru. Kan geggeessu biyya kan dhaadate hin jiru. Ati si duwwaadha. Hundumaan danda'a.
Elshadaay jette. Yesus. Waan na dura dhaabatu hin jiru jette. Waan ani hin dandeenye hin jiru jette. Elshadaay. Mana kana keessatti Elshadaay ta'i. Ameen. Maatii kana gidduutti Elshadaay ta'i. Ameen. Maqaa Yesuusiin nama kana irratti Elshadaay ta'i. Ameen. Irree Waaqayyoo Waaqa hundumaan olii sin kadhadhaa. Uuma waaqaaf lafaa danda'a waan hundumaa Elshadaay. Hallelujah. Elshadaay. Dhukkuba kana irratti ati Elshadaayidha. Ameen. Dhibee baateessa fuula kee dura jiru irratti Elshadaayidha. Ameen. Yaa Waaqayyo gooftaa gadameessa goge irratti ati Elshadaayidha. Ameen. Du'aa isaan irratti si kadhatan kana irratti Elshadaayidha. Ameen. Hundumaa kan danda'u si malee eenyutu jira. Yesus. Hundumaa kan mo'e si malee eenyutu jira. Yesus. Waaqa hundumaa dandeessu. Yesus. Waaqa hundumaa mootee jiraattu. Yesus. Waaqa waan haaraa gootu. Yesus. Waaqa du'aa kaaftee jireenyatti jijjiirtu. Yesus. Waan gogaa fuutee jiisuu dandeessu. Yesus. Waaqa galaanni si dura dhaabanne gaarri si dura dhaabachuu hin dandeenye si duraan rom'u. Gaarri Waaqayyo gooftaa gaafate Elshadaay itti kaatu Abba. akka gagaa si duraa baquu. Waaqa hundumaa dandeessu ila maatii kanaaf si waama. Ila warra si dhaggeeffataniif si waama. Ila maatii kanaaf gola kanaaf si waama. Irreen abbummaa kee galgala kanaa mul'atu. Ameen. Waaqummaa kee mul'atu. Ameen. Harki kee hadiriiruuf Ameen. waan haaraa gochuudhaan ka'i. Waan haaraa gochuudhaan ka'i. Waaqayyo waan haaraa godhiif. Ameen. Waan haaraa godhiif. Ameen. Balbala cufame kanarraa bani. Banirra. Maqaa Yesuusiin irraa bani. Ameen. Dhibee argate kana keessaa gossi. Gossi keessa. Kaanserii kana gossi. Gossi keessa. Dhukkuba kalee kana gossi. Gossi keessa. Dhibee kana keessaa gossi. Gossi keessa. Dhukkuba kana hundumaa maqaa Yesuusiin gossi. Gossi keessa. Dhiibbaa dhiigaa gadi irraa qabi. Ameen. Humna sukkaaraa ol ba'e kana gadi deebisi. Ameen. Nama mana yaalaa ciisee jiru kana. Nama mana isaa ciisee jiru kana. Sitti argaa. Ila iddoonni jiru. Ila iddoo isheen jirtutti. Humna du'aa ka'uu Yesuusiin. Humna waaqummaa keen. Maqaa gooftaa Yesuusiin dhibee kana gabirraa godhe. Ameen. Dhibee kana gabirraa godhe. Rakkoo kana gabirraa godhe. Maqaa Yesuusiin dhiphina kana gabirraa godhe. Jireenya ol sammuutti ol ba'e kana gabirraa godhe. Warra boo'aa jiran kanatti birmad. Waaqayyotti birmad. Mootii waaqaaf lafaatti birmad. Yesuus ilma waaqayyootti birmad. Yaa Waaqayyo harka kee diriirsiif. Dhibee harkaa dhayi. Rakkina harkaa dhayi. Akkuma ittiin jette Yerusaalemiin kan rakkinni mataa si naannesse isa mataa si naannesse dhiphina kana sirraan dhaa lamuu sitti hin deebi'u jette rakkina mataa nama naannesse nama macheesse kanarraa dhayi. Boo'icha gadda kanarraa dhayi. Yaa Waaqayyo gooftaa firri jalaa badee Yesus. namni jalaa badee kan boo'aa jiru jira. Yesus. Waaqayyo ila maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin firri jalaa bade kun argamu. Ameen. Iddoo jiru haa mul'atu. Ameen. Iddoo jirtu haa mul'atu. Ameen. Maqaa Yesuusiin haa mul'atu. Ameen. Gooftaa sin kadhadha maqaa Yesuusiin haa mul'atu. Ameen. Amma waan haaraa dhagaan. Ameen. Waan haaraa dhagaan. Ameen. Maqaa Yesuusiin bilbila haaraa dhagaan. Ameen. Sagalee haaraa dhagaan. Ameen. Waan addaa dhagaan. Ameen. Harki kee dhufuuf. Ameen. Harki kee diriiruuf. Ameen. Yaa Waaqayyo gooftaa Elshadaayidha nuun jettee jalqabde. Galgala kana Elshadaayin mana keenya dhufe. Yesus. Elshadaayitu gara qodaa bukoo keenyaa dhufe. Yesus. Elshadaayitu gara kiisii keenyaa dhufe. Yesus. Elshadaay isa ta'etu gooftaa gara jireenya mana keenyaa dhufe. Yesus. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ammayyuu mana keenya keessa jiraadhu. Ameen. Mana kana keessa jiraadhu. Ameen. Abbaa manaaf haadha manaa wal lolan araarsi. Araarsi. Nagaa gidduu isaaniitti buusi. Ameen. Jaalalli gidduu isaaniitti tabu. Abu. Ijoolleef maatii wal laba walitti araarsi. Ameen. Ollaaf ollaa wal lole walitti Araarsi. araarsi. Nagaan kee haa ta'uuf. Waldaa kiristaanaaf harki kee haa diriiru. Ameen. Nagaan kee haa diriiru. Hafuurri kee haa dhangala'u. Ameen. Waldaan haa haaroftu. Humni Waaqayyoo hafuurri qulqulluun waldaa gooftaa deebisee kan naaressu sin kadhadha. Humna hafuura qulqulluu gadi nuu dhangalaasu. Ameen. Biyya keenyaaf nagaan haa ta'u. Ameen. Ilaa maqaa Yesuus Kiristoosiin seexanni humni Fari'oon biyya kan nagaa dhoowwu maqaa gooftaa Yesuus Maqaa Yesuus Kiristoosiin Kiristoos. yaa Waaqayyo gooftaa gab
nurraa godhi. Nagaan biyya keenyaaf haa ta'u. Waliigalteen biyya keenyaaf haa ta'u. Tokkummaan biyya keenyaaf haa ta'u. Jaalala nu dhangalaasi. Qilleensa hamaa gab nurraa godhi. Bubbee gab nurraa godhi. Gooftaa bubbee ka'ee mana diigu gab nurraa godhi. Isa muka namarratti kuffisu, poonii namarratti kuffisu gab nurraa godhi. Raafama lafaan nurraa fageessi. Beela nurraa fageessi. Hiyyuma nurraa fageessi. Rakkina nurraa fageessi. Yaa Waaqayyo maqaa Yesuusiin lolaa mana namaa diigu nurraa qabi. Qilleensa hamaa nurraa qabi. Cabbii nurratti roobin. Gooftaa Yesuus qilleensa hamaa nun argatin. Biyya keenya eebbisi. Ilaa yaa Waaqayyo gooftaa bakakkaan bu'ee ijoollee horii tiksan, nama horii tiksu, nama mana keessa jiru, nama iddoo garagaraa jiru hin ajjeesin. Gidduu nuuniti. Waan hunduma isaa dhuunfadhu. Qilleensa biyya keenyaa to'adhu. Waaqayyo qilleensa gombisaa isaa keessaa hin abboomame caafamee jira. Qilleensa qulqulluu, qilleensa nagaa, qilleensa eebbaa nuuf dhangalaasi. Rooba nagaa nuuf haa ta'u. Midhaan keenya wajjin wal fudhatu. Isa facaafame yaa Waaqayyo eebbifamu. Yaa Waaqayyo kana hundumaa waan gooteef si haa galatu. Albuuda lafa keenya keessaa ol nuu yaasi. Bobaa ol nuu baasi. Eebba nu dhangalaasi. Hafuura keenya irratti dhangalaasi. Karaa hundumaa nu eebbisi. Dargaggoonni gar malee hin du'in. Kaanseriin nu jalaan fixin. Dhukkubi biraa nu jalaan ajjeesin. Summiidhaan hin du'in. Hafuurri summii baatee ba'e. Ijoollee Waaqayyoo irratti maqaa gooftaa Yesuusiin haa waraanamu. Kan rukutame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin haa dhaamu. Ijoolleen akka of ajjeesan, akka isaan lubbuu isaanii balleessan kan gorsaan seexanaa, gorsaan luusfar maqaa Yesuusiin galgala kana golgolaa'u. Hojiin isaa harkatti dhaamu. Akeeki isaa harkaa bittinnaa'u. Gooftaatiin wajjin ta'i. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Hallelujah. Kadhanna Waaqayyo galgala kana nuu kadhatama. Ani Elshaadaayidha jedhe Waaqayyo. Gaafa Waaqayyo mana biraanfaa dhaqee ani Elshaadaayidha ittiin jedhe manna biraanfaa duwwaadha. Manni biraanfaa duwwaadha. Mana isaanii keessa homtuu hin jiru. Gaafa Waaqayyo dhaqee ani Elshaadaayidha ittiin jedhu Saaraan dhalan qabdu. Garuu bara lakkaa'aniiru, bara guuraniiru, lafa guuraniiru. Waaqayyo garuu inni ani Elshaadaayidha jedhe waan hundumaa fudhatee dhaqe. Galgala kana Waaqayyo inni Elshaadaayii ta'e mana kee dhufeera. Galgala kana hibboon mana kee ni hiikama. Gaaffii isaanii waggaa dheeraatu galgala inni dhaqee ani Elshaadaayidha jedhee kaasee hiikame. Hiika argate. Galgala kana Waaqayyo ani isa rakkise irratti Elshaadaayidha jedhee dhufeera. Hibboon kee ni hiikama. Ammayyuu amantiidhaan nu wajjiniin kadhadha. Hallelujah. Mee faarfannaan si'a kan faarfannu tokko yaadadha laphee koo keessa dhufa meesa faarfannaa. Ani Elshaadaayidha erga Waaqayyo jedheetti Elshaadaayii koo jenna Waaqayyooni. Mee afuura keessa ta'aati dhaggeeffadhaa. Faarfannichuma beennaaf miti gaafa laphee keenya irra Waaqayyo fidu garuu Waaqayyo hidhaa hiika. Hallelujah. Elshaadaayii koo danda'a waan hundumaa sitoo hiikaa eebboo jireenya namaa mallattichuu gooftaa koo siin baname leenca Yihuudaa si maaltu dadhabame mallattichuu gooftaa koo siin baname leenca Yihuudaatiif maaltu dadhabame Elshaadaayii koo danda'a waan hundumaa sitoo hiikaa eebboo jireenya namaa mallattichuu gooftaa koo siin baname leenca Yihuudaatiif maaltu dadhabame mallattichoo Yesuus koo siin baname leenca Yihuudaatiif maaltu dadhabame Elshaadaayii koo danda'a waan hundumaa sitoo hiikaa eebboo jireenya namaa mallattichoo gooftaa koo siin baname leenca Yihuudaatiif maaltu dadhabame mallattichoo Yesuus koo siin baname leenca Yihuudaatiif maaltu dadhabame. Hallelujah. Hin danda'a Waaqayyo. Isa kan keetii hin danda'a Waaqayyo. Isa mana kee hin danda'a. Isa biyya keenyaas hin danda'a. Elshaadaayidha Waaqayyo. Galgala kana humni kee haa dhufu. Inni mana biraanfaa dhaqxee mana duwwaa mana galataa goote. Inni dhaqxee mana gaddaa mana kolfaa goote. Gaafa ati dhaqxee ani
Shaddaayiidha jette sanaa kaasee mana isaanii keessatti abdiitu biqiluu jalqabe, kakuutu biqiluu jalqabe, eebbatu biqiluu jalqabe. Manni isaanii boqonnaan inni itti aanu Yisihaaqtu dhufe, mana isaanii keessatti kolfatu ta'e. Galgala kana sin kadhadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin warra gaddaa jiraniif, warra boo'aa jiraniif, warra abdii kutataniif, warra yaaddoo jala jiraniif, warra sodaa jala jiraniif, warra dukkana keessa jiraniif galgala kana kottuu ani Elshaadaayidha jedhiin. Warra yaaddoo jala jiraniif ani Elshaadaayidha jedhi. Rakkina isaanii irratti kottuu ani Elshaadaayidha jedhi. Dhukkuba ishee irratti kottuu ani Elshaadaayidha jedhi. Gaaffii isaanii irratti kottuu ani Elshaadaayidha jedhi. Hibboo isaanii hiikuudhaaf kottuu ani Elshaadaayidha jedhi. Inni hiika dhabe hiika argata. Galgala kana lubbuun hidhamte hiikamtu. Galgala kana lubbuun hidhame hiikamu. Galgala kana namni hidhamee jiru hiikamu. Hidhamee kan jiru hiikamu. Dhukkubaan kan hidhame hiikamu. Haala garaa garaan kan hidhame hiikamu. Yaaddoodhaan kan hidhame hiikamu. Sodaadhaan kan hidhame hiikamu. Abdii kutannaadhaan kan hidhame hiikamu. Kan saree ka abdii kutatee kan jiru hiikamu. Maqaa Yesuusin hiikamu. Maqaa Yesuusin hiikamu. Gaa'elli hidhame hiikamu. Abdiin cite hiikamu. Yaaddoon irra jiru maqaa Yesuusin galgala kana hiikame. Humna maqaa Yesuusin abdiin isaanii haa ka'u. Abdiin isaanii haa haara'u. Galgala kana kottu Elshaadaayidhaan jedhi. Dhukkuba ishee irratti kottu ani Elshaadaayidha jedhi. Yaaddoo isaanii irratti kottu ani Elshaadaayidha jedhi. Gaaffii biyya irratti kottu ani Elshaadaayidha jedhi. Gaaffii qabdi akka sabaatti gaaffii qabna. Akka biyyaatti gaaffii qabna. Akka dhuunfaatti maatii qabna. Galgala kana maqaa Yesuusin gaaffii keenyaaf deebii ta'i. Gaafficha irratti ani Elshaadaayidha jedhi. Namni yaaddee kun yaaddoo jalaa haa ba'u. Yaaddoo jalaa haa ba'u. Sodaa jalaa haa ba'u. Dhiphina jalaa haa ba'u. Abdii kutannaa jalaa haa ba'u. Galgalli kun galgala abdii isaanii haarawaa ta'u. Rala jeena magada labuu rala jala magada labuusya. Hallelujah. Galgala kana kottu ani Elshaadaayidha jedhi. Isa hundumaa danda'u ati Waaqayyoodha. Isa isheen dadhabdeetti kottuuf, isa inni dadhabeetti kottuuf, isa nuyi dadhabneetti nuu kottu, isa waldaan dadhabdeetti kottu, isa warri siyaasaa dadhabanitti kottu, isa abbootiin amantii dadhabanitti kottu, isa dookteriin dadhabeetti kottu, isa ogeessi fayyaa dadhabeetti kottu, isa maatiin dadhabeetti kottu. Galgala kana maqaa Yesuusin hidhaan hiikamu. Galgala kana hidhaan hiikamu. Ani Elshaadaayidha jette. Waaqa isa hundumaa gochuu danda'udha jette. Inni hundumaa gochuu dandeessu galgala kana asan jira jedhi. Oo biyya keenyaaf asan jira jedhi. Oo saba keenyaaf asan jira jedhi. Oromiyaadhaaf asan jira jedhi. Itoophiyaadhaaf asan jira jedhi. Geggeessitoota amantaaf asan jira jedhi. Abbootii amantaaf asan jira jedhi. Tajaajiltootaaf asan jira jedhi. Maatii gaddaa jiru kanaaf asan jira jedhi. Maatii boo'aa jiru kanaaf asan jira jedhi. Galgalli kun galgalaati asan jira jettu haa ta'u. Oo galgala kana itti nuu kottu. Inni hundumaa gochuu dandeessu. Inni hundumaa dandeessu. Inni hundumaa gochuu dandeessu. Galgala kana mana kana lixi. Galgala kana mana kana olliti. Galgala kana mana kana olliti. Mana kufetu kaa olliti. Mana abdii kutatetu kaa olliti. Mana diigamuudhaaf jedhutu kaa olliti. Waaqayyo gooftaa ikonoomii biyyaatu ol kaa kottuuti. Galgala kana gidduu nuu gali. Oo gidduu nuu gali. Oo galgala kana gidduu nuu gali. Yaaddoo isatti ta'e harkaa fuudhi. Sodaa isatti ta'e harkaa fuudhi. Dhiphina isatti ta'e harkaa fuudhi. Yaaddoo bara dheeraa isatti ta'e harkaa fuudhi. Warra abdii kutatanii yaa Waaqayyo gooftaa dhugumaan bara lakkaa'e rakkinni isaanii bara lakkaa'e akka namicha waggaa 38 sana bira dhaqxee ka'i lafa kanaa siree kee baadhadhuu deemi jennaani humna argatee ka'e. Galgala kana mana kanatti ollitiiti. Hidhaan mana kanaa hiikameera jedhi. Hidhaan mana kanaa hiikameera jedhi. Dhukkubsataan mana kanaa fayyeera jedhi. Ikonoomiin biyya kanaa fayyeera jedhi. Maqaa Yesuusin olliti. Warra abdii kutatan abdiin isaanii haara'a. Ol nuu lixi gooftaa. Biyya keenya keessa darbi. Kaaba biyya kanaa sitti laanna. Kibba biyya kanaa sitti laanna. Ba'aaf lixa sitti laanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin wal ajjeesuun ha dhaabbatu. Du'i gar malee ha dhaabbatu. Salphinni ha dhaabbatu. Wal irratti ka'uun ha dhaabbatu. Dhiiga dhangalaasuun ha dhaabbatu. Maqaa walii hadheessuun ha dhaabbatu. Ha dhaabbatu. Ha dhaabbatu biyya keenyarraa. Ha dhaabbatu ola deemaarraa. Ha dhaabbatu geggeessitootarraa. Ha dhaabbatu abbootii amantaarraa.
galgala kana harki kee gidduu nuuf haa galu. Ani Elshaadaayidha jedhi. Oo galgala kana biyya kanarraati sagalee ani Elshaadaayidha jedhu dhageessisi. Inni kufee hin ka'a. Yaa Waaqayyo qotee bulaa biyya keenyaatiif ani Elshaadaayidha jedhi. Yaa Waaqayyo daldalaadhaaf ani Elshaadaayidha jedhi. Barsiisotaaf ani Elshaadaayidha jedhi. Ogeeyyii fayyaaf ani Elshaadaayidha jedhi. Qotee bulaaf ani Elshaadaayidha jedhi. Yaa Waaqayyo warra biyya geggeessaniif ani Elshaadaayidha jedhi. Tajaajiltoota biyya kanaaf ani Elshaadaayidha jedhi. Dukkana biyya kanarraa kaasi. Yaaddoorraa kaasi. Dhiphinarraa kaasi. Yaa Waaqayyo galgalli kun galgala ati yaa Waaqayyo ani isa hundumaa danda'udha jettee yaaddoof ba'aa sodaa isa bara dheeraatti ta'e harkaa fuutee lubbuu kana nama kana boqochiiftu waan ta'eef si haa galatu. Mana kanaaf boqonnaan ta'eera. Gaaf tokko dhattee mana namicha sanaa dhattee ol lixxee har'a fayyinni mana kanaaf ta'eera jette. Galgala kana mana kanaan yaa Waaqayyo ol lixi mana kanaaf nagaan ta'eera jedhi. Inni ciisee jiru sireerraa dhadhaatee ka'a. Inni dhukkubsatee jiru hin fayya. Galgala kana harki kee inni hundumaa danda'u maqaan kee inni Elshaadaayii ta'e suni mana kanatti tola galu. Biyya kana keessaa sagaleen olaantummaa sagaleen mo'ichaa haa dhaga'amu. Gaddi biyya kanarraa haa dhaabbatu. Boo'ichi biyya kanarraa haa dhaabbatu. Salphinni biyya kanarraa haa dhaabbatu. Yeroo malee du'uun, yeroo malee kufuun, yeroo malee karaatti hafuun haa dhaabbatu. Waan haaraa nu dhageessisi. Amma waan haaraan godha inni as ba'utti jira jettee akkuma dubbatte galgala kana maqaa Yesuus Kiristoos warra si dhaga'an kanaaf biyya keenyaaf waan haaraan haa ta'u. Nuufiyyuu mana keenyaaf waan haaraan haa ta'u. Maqaa leenca Yihuudaa Kiristoos Iyyasuus isa du'ee du'a moo'ee ka'e mirga Waaqayyo Abbaa taa'ee jiru deebi'ee dhufee nu fudhatu sanaaf jettee. Ameen. Akkuma kana daqiiqaa lamaan tokko kan kadhannu qabaaf cunqursaa diinaa jalatti qabamtanii kan jirtan gaa'illi keessan, dhalli keessan, fayyaan keessan hatamee kan jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isa hundumaa danda'utiin mana kana gaa'ila kana akkati gadhiiftu. Aangoo Waaqayyo nuu kennee si morminaam maqaa Yesuus Kiristoosiin nama kanarraa lafa dha'i. Sammuu kanarraa lafa dha'i. Dhiiga diimaarra kan jirtu, dhiiga adiirra kan jirtu, nyaachaa kan jirtu, dirriba dhawwachaa kan jirtu, qoricha akka buddeenaatti nyaachisaa kan jirtu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin mana kanarraa waraanami. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ilaalama kanarraa waraanami. Abiddi Waaqarraa dhufe, sagaleen Waaqarraa dhufe akkas nyaatu sirratti waamne, akka inni si gubu sirratti waamne. Gubadhu mana kanarraati. Gubadhu qe'ee kanarraati. Gubadhu saba kanarraati. Gubadhu qe'ee kanarraas maatii kanarraati. Dhoomna maqaa Yesuus Kiristoos kiyaame. Waraanami mana kanarraati. Afurri dukkana baattee deemtu. Afurri du'a baattee deemtu. Afurri salphina baattee deemtu. Afurri gadda baattee deemtu. Waraanami saba kanarraati. Waraanami lixarraa. Waraanami baharraa. Waraanami kibbarraa. Waraanami kaabarraa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin afurri dukkanaa lafa dha'i. Gooftaa Yesuus Kiristoos ati ifa keessa guddaadhaan dukkana biyya kanarraa galagashi. Ifa keessa guddaan biyya Oromiyaa biyya Itoophiyaa kana laali. Yesuus Kiristoos nagaa guddaan biyya Itoophiyaa kanaaf biyya Oromiyaa kanaaf saba hojjetatee galu kanaaf nagaa na ta'u. Walajjeesuun walirratti ka'uun hadhaabatu. Araarri keef nagaan kee biyya kanaaf baay'atu. Kana hunduma isaa waan gootuuf si haa galatu. Yeroo keenya bara keenya hunduma waan nurkaa fudhatteef si haa galatu. Maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos isa bara baraan jiraatu isa deebi'ee dhufuutiin. Karaa luba eebboofaa eebba fudhanna. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa, eebba Waaqayyoos fudhadhaa. Ameen. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu, isin haa eegu. Ameen. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu, isinitti araaramu. Ameen. Waaqayyo nagaa isaa isiniif haa kennu, eebba isaa isiniif haa kennu. Ameen. Maqaa Waaqayyo Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkoon. Ameen. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota yeroo kadhannaa mo'a. Egaa akkasitti karaa kaameraamaanii miidheeksanii isin biraan gahaa kan jiran obboleettan jaallatamoo Seenaa Lammii fi Abdii Shibiruu gooftaan koo Iyyasuus Kiristoos isin haa eebbisu. Amma torbee sagantaa biroon walitti deebinutti nagaatti.